Harka fuunee ollee oltanii daawwattootaa fi hordoftoota JMN oduu isinitti himnaa oduu galgala kanaa kan isinitti himu ani Lammii Sireetii jalqaba irratti hangafoota oduu dursuniin eegala. Albamni mata dureen isaa Ayyaantuu jedhu guyyaa kaleessa magaalaa Finfinnee hoteela Iskaalaayititti eebbifameeti jira. Uummanni saba Baaroo Shinaashaa magaalaa Finfinnee fi naannawaa Finfinnee jiraatan ayyaana gaarii Oroon jedhamu kabajatan. Biyya Paakistaan keessatti haleellaa raawwateen lubbuun namaa dabruutu dhaga'ame. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliigaltee mootummoota Afrikaa kan deeggaran ta'uu himan. Kunneen hangafoota oduutii gara bal'ina oduutti seenna. Albamni wallisaa Andu'aalam Gosaa mata dureen isaa Ayyaantuu jedhu fulbaana 12 bara 2017 guyyaa kaleessaa waaree booda magaalaa Finfinnee hoteela Iskaalaayititti eebbifameeti jira. Sirna eebbaa albamni artistoota jaalatamoo fi buleeyyiin akkasumas akka jaalattoonni wallisaa Andu'aalam Gosaa hedduun argamanitti eebba manguddootiin banamee Andu'aalam Gosaa dabalatee daayirikteeraa fi barreessaa albamaa keessaa tokko kan ta'an obbo Lalisaa Indiris Adam haasawa gabaabaa fi galateeffannaa godhaniiti jiran. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman hayyuu Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa haasawa taasisaniin gootonni Oromoo durii kaasanii hanga amma gahutti Oromoo dammaqsaa turan wallistoota ta'uu himuudhaan baroota mootummaa Haile Sillaasee sirna federaalizimii kan mormaa ture Dr. Artiist Ali Birraa kaasuudhaan wallistoonni Oromoo aartiidhaan sadarkaa kanarra gahuunis kan isaan gammachiis ta'uu dubbatan. Wallisaan Andu'aalam Gosaa walleessaa qeenxee gadaatu keetti hanga biliilleetti hojjechaa tureen jaalatama guddaa kan jalqabaa Ayyaantuu jedhu guyyaa kaleessaa eebbiseetii jira. Ayyaanni simannaa bara haarawaatti kabajamu ayyaanni Shinaashaa maqaan isaa Gaarii Oroon yeroo lammeessaadhaaf magaalaa Finfinneetti saba Shinaashaatiin guyyaa kaleessaa kabajameeti jira. Bal'ina oduu tanaatiif Tsiyoon Gurmuu dabalatasaa qabdi. Dhalattoonni Baaroo Shinaashaa Finfinnee fi naannawa Finfinnee jiraatan ayyaana bara haarawaa isaanii magaalaa Finfinneetti kabajataniiru. Saboonni Baaroo Shinaashaa Finfinnee fi naannawa Finfinnee jiraatan fulbaana 12 bara 2017 ayyaana bara haarawaa isaanii kan ta'e ayyaana Gaarii Oroo yeroo lammaffaadhaaf Finfinneetti kabajataniiru. Ayyaanni Gaarii Oroo uummattoonni Baaroo Shinaashaa kan waggaa waggaadhaan ji'a fulbaanaa kabajatan yoo ta'u ayyaana galataa ta'uu fi ayyaana araaraa ta'uu abbootiin guddoon Baaroo Shinaashaa ibsaniiru. Ayyaanni kun bacaqii gannaatii gara birraatti akkasumas bara moofaadhaa gara bara haarawaatti ba'uu isaaniitiif waaqa kan itti galateeffatan ta'uutu ibsame. Ayyaana kana irratti kan argaman bakka buutuun afyaa'ee mana maree uummattoota Baaroo Shinaashaa kan ta'an Aaddee Daasaash Biiftuu aadaan yeroo eegumsi godhamee fi kan saba tokkoo qofa otoo hin taane kan sabaaf sablamoota hundaati jedhan. Akkasumas ayyaanni Gaarii Oroo ayyaana kan wal lole itti araaramu kan wal dhabe moochi wal argatudha jedhan. Ayyaanni kun uummattoonni akka walitti dhiyaatan akkasumas aadaan waliin jireenyaa akka jabaatu taasisa jedhame. Ayyaanni kun uummattoonni akka walitti dhiyaatan kan godhuu fi aadaan walitti dhufeenyaas akka jabaatu taasisaa jedhame. Guyyaa kaleessaa Paakistaanitti ambaasaaddara Itoophiyaa dabalatee dippiloomaatota biyyoota garaagaraa 12 irratti haleellaa raawwatee lubbuun nama tokko yoo dabru namoonni 4 madaa'amuutu gabaafame. Haleellaan dilbata kaleessa raawwate kun konkolaataa jilaa dippiloomaatota fuudhee iddoo turizimii beekamtuu biyya Paakistaan Iswaayit Vaalii jaamtutti osoo imalaa jiranii Paakistaanitti ambaasaaddara Itoophiyaa obbo Jamaal Bakar dabalatee dippiloomaatota biyyoota adda addaa 12 irratti haleellaa raawwateen poolisiin tokko lubbuu yoo dabru namoonni 4 madaa'uu Addis Istaandaardii gabaaseeti jira. Haleellaa dippiloomaatota irratti raawwate kanaan miidhaan dippiloomaatota irra gahee kan hin jirree fi haleellaan kanaan miidhamuu baatanis haleellaa kana balaaleffachuudhaan gama dippiloomaatii Itoophiyaatiin haleellaa dhaqqabee lubbuu poolisii dabree fi lammiilee biyyaa dabalatee mootummaa Paakistaaniif jajjabinaan hawwaajachaa haleellicha balaaleffachuu Paakistaanitti imbaasiin Itoophiyaa irraa ibsa. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres waldhabdee jaalawwan mootota Afrikaa jidduutti uumamee nan sirreessa jechuudhaan ibseeti jira. Bal'ina oduu tanaatiif Misraa Bayaan. Barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres waldhabdee jaallan Afrikaa mudataniin sirreessa jechuun dubbatan waliigalteen ragga'e kun gochoota mootummoota Afrikaa irra ga'aa jiru sirreessuufis karaa kan banu ta'uu barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres ibsaniiru. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoolee jaarraa 21ffaa furuudhaan biyyoota addunyaa qoqqoodamanis walitti fiduunis karoora qabamee raggaaseera. Rakkoolee kanaa fi kan kana fakkaatan furuufis waliigalteen fuula 42 mata dureen
Pact for Future jedhuun koora guyyoota lamaaf barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteris waamame irratti ragga'eera. Sanada mata duree carraa har'aa fi boru fayyadamuu jedhuunis hiyyummaa dhabamsiisuuf jijjiirama qilleensaa furuufis walqixxummaa saalaa milkeessuuf nagaa dagaagsuuf lammiilee nagaa eeguufis sirna biyyoota hedduu cimsuufis mata dureewwan 56 kan hammate ta'uu himame. Waliigalteen kun hooggantoonni addunyaa mana maree nageenyaa miseensota 15 qabu fooyyessuufis kan gargaaru ta'uu kana malees gochoota seenaa Afrikaa irra ga'aa jiru sirreessuufis kan gargaaru ta'us kaasaniiru. Haala kanaan rakkoo addunyaa hiikuuf waliin haasa'uu qofa osoo hin ta'in tarkaanfii fudhachuunis barbaachisaa ta'uu ibsaniiru Antooniyoo Guuteres. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee kan hangammaatti caqasaa turtanii qophiilee GMN hafaa wajjin turtii gaarii isiniif jenna.